لا حفرسو فرمالا حفرسو ميرا بيدي لو كنا كيرك ميا ميت دوغمانديرا اسمه دوغات Barame kalau kini makana gafata ufin dufu makasani bay. مي بك ما جرت سان هيك بك اسمه دوغات سنجر على فكون دي مني Bila lo kina wallahi billahi. Wallahi masih dendete. Odo wallahi ani Arabbi kiya kakada namna kaketi kun arsi ke safara ke kesa to dalate barbade ajesa wallo ni masih dendete wallahi wallo ntuni. Umma makana لا darbi. جتون واي والله دي سيتي تور مي واي والله دي سي ربي دي سي تميا Umman ni kun wallahi billahi kasi guddi semo. Cinki dendete wallahi jolle wallo tuni ajirat. أصلا أصلا Isa ما si سكتي سان تور مال ما دبا إنه وري فتا كار كارت غورا فرسو ما كنا فتا غورو غات نمتا كما كان ينا دغه سمرو غات Wah kena riwat. Nama makan Ahmad. Nama makan Ahmad. لا كينغي في جواب دي Makan isa Ahmad Rakana ni sudah. Ani baka Ahmad dimati beka Ahmad kululet beka Ahmad Rakana narago. Ahmad Rakana niragalet. Akan ni wata ko gudul. لا احمد تقول الرقاصي به افرسون كجي بارا جده والله جوله والله يرلا لنا جده والله تمرد Ya. اكاسمتي Ahmad la amma barkingi bar dubbi finner ana kulle na kiba antana kumarar geti sigale afanu ma dubba damale garawan kabu. Ahmad Woi, ati fasi amma yukase badara sin tuku bakasi di se kalli. تو كلامي جاجرا لا جاجرا مالك كوبي فتره كنيا يا غاف كان كويشن برول بافته ada sok awal jagara kitare sinin tuku san sinin tuku bakata jagara oh bhai riba mane pune no barkulle tayar ta zabala o sok kana ma kana wa mesha wa nagar ka kabate kamna ma goran jabar nam me wa karda mila jagara sinin tuku dagai gajara sa wallahi kingi sinajjes wallahi annin kala data baka jallis afan kesa de dire ne wallahi bala heddu fi dajira afan kesa zibit gora والله كي جامك يا زو والله والله kan ku ci rabbi nar ko sonar ke bak man jiru rabbi ابو دا دنا ربي كنا ربك جرا فان كنيا كنا ليال ne qabadin kamne ila dawani awaja dawani gegesen jawab bosun hodon wallahi yakka wallahi adabi adafo to kamna qabadin kamne faan kenya yakka jana kuna kan tawasul rati yakkan ta roha haga afani way انت jidda كذا قول قول ترى فالميرا دقي فلو عليك ترى فالميرا ha قول را فالميدين جرا نما كان ما تقوت قولن بقى انجرا مركانته ودنيرا ادي بقى والله اسمه كومبانا دوكم والله غوي سمركان ني مركان والله جما غوغا قميدن وني مركان دوكم والله يا نقلت قول جوكر na fi jokara ba yakka wa jora de gila bar jokar ke gana ba diwan ke de garu di president mata se di se ambar jawara wa de adala gubaran jawara kuma dur jala dabari duralle bara nama ma zati sen jala du jawari ini jawar tay fi miti go bazir aw wallahi mujaka jokar kan lolli ko fa kana kaysa ti ki gamat wala kule buyan gehe ma okay lagi fadu wallahi lola fa kana kaysa ti amante amanu batte wallahi na makka jokar dingi si fadden kabol kam babbata ci bak fata kada batan jokar narke mana wallahi lazim na makka fi fige injin an jokar ko narke wallahi abbo kuno muzamilille kabama bay du fe mal jetare muzamilille na fi muzammil ne na muzammil rakana dulaba sene dulaba ba no muzamili wallahi duga manuman kababene tinfakatu ay amba ke rabar face man tase ni fe مزمل هديكا كيسا دوكات هديكا قديمة كيسا دوكات كان سا كتير رجع نيجرا كان من داك هديكا no muzamilin kababne dokate to bay كابا in kababne dokate to bay داك يقول لي أدي مالي فكاسي تنا ما بعرف أجيب دلوقتي ربي تبجو دا كابا ما جت يا أخي بنا ميه دوتين كاميرا واد بجو abbo kuno wallahi wa muzamilin billahi mulai saqiya ani da gisina kana qose ta badna ma kallali nan senan ana mawaya sayrat isbequ wa kunta na bequ namne khumala gana godu beqa sigalte ana ma juar mamad ho wani saratu da dun beita tari dikisi fandu sa namne se dikisi fatu wana takisho
girgirini umajeni yaad sigalte ammo impasi ojoli gale impasi da wal yaado jijirani impasi wani godi impasi Ethiopia sirti wana ko dindis bi na kaisa ana ajimo yishaku yaadu numa qalbi yana jabtu wan go satti ma numa jechuun kuulle amma ilaa amma kuulle amma wanni irraa wallaalessa footoo namticha achi garagalee hidhamu tokko namticha Ugaandaa wayii wanni tokko gurraacha biyya kana keessatti yeroo Kamaal Abdallaa tumu tokko ni yaadatta. wala ni damta konka na ya bijulle asirakabe Tore eluun immoo dallaalaa fakkaata dallaalaa karaa amma wanni kana deemu fakkaata argitanii achi garasitti. Sila maaliif iluu maaliif na madda eenyu dadoo bira maasiisan sila. Aba bira sifu qaba. Tore akka jedhu warri leenca guurrate guutuun iluu irraa falmaa ture Jawaar wayii leencaa fi jinni biyya kaabaleessoo wallahi dheesu. Garuu Atillee qabsoo godhaa turte namoota hedduu maxxansitee Facebook argee ture namni sheer naa godhe. Kiyamata deeman dura kiyamata mo wallahi durumarraa namni biyya kuna beeka. Jawaar akka nama tokkotti an Jawaar nan dinqisi dhagaye an Jawaar nan dinqisifadha wallahi illee nin jaalladha. Fayyadamaa ture suuraa isaa. ayyamo ome abardo ammo ninkisifanna san gabbuye mo Ela amma xiqqoo Jawaar bakka itti nu aarsa jira malee adamma yakkamaa gama lachuutuu kennuu isaadha natti tola das ilaal akka mataa kiyyaatti. amma sana ninkisifanna amma le ninkisifanna gabaabsika way rorro dizi dizi rorro nazo dizi Yaa inni nu akkanumatti ofitamanamuudhaan ijoollee Saawudii tana akka isheen nama tumtu waan hin beekne osoo biyya kophaasti godhuun kunuu wannan dinqisiifadha. Thank you. Abarso di wani dinkisifatta duranis dinkisifatta malee dinkisifatta. Ani dhagaye personally namummaa isaan jibbu durallee Abiyyis hin dinqisiifadhu Jawaaris hin dinqisiifadhu dhugaa dubbachaa Rabbi jaallatameeti. Duruma siin jedha dhuguma wallahi. Udah geedaa gisin jedhana mantarin maa sharmuutaadha. Abarso dinqisiifadhu durumallee hin dinqisiifadhu maaliif beeka garuu personally namummaa jaraa hin jibbu oromummaa jaraasis hin haallu garuu hojiin jara lachiitu naaf hin ta'u. Jawaar tokkoffaa karri inni ittiin deemu doofummaa uummata barsiisuudha. Tokkoffaa garaan inni ittiin deemu akka namni yoo ulee hiikkadhaa maalii hiikkadhaati biyya keessa nagaa qalama obboleessa namni si harkaa fuudhee ijaansi waraana yoo barbaade. Dhugaan sin jedhan Jawaar qalamaan maalii godhaa jedhan naan ta'u siyaasaan isaa maaliif ennaan nagaatti amana jedhee namni yoo barbaade obboleessa kabalaasaa qalama si harkaa fuudhee deebisiin barreessin jedhee si ari'a. Namni qawween falmadhaa jedhu naa ta'an maaliif jennaan namni yoo qawwee kabaaje malee amma fakkeenyaaf ijoollee walloo tana laali. Oromiyaan kutaa kudhanii fayyaan ishii maaliif sodaatti beekta homa jarri qawwee dhukaasa beektuuf boksiin ammootiyyuu hin sodaatan jarrillee boksiin sitti hin gamannu ijoollee walloo amma fakkeenyaaf gara Oromiyaa kana yoo harkaan qabne boksiin itti hin gaman albee harkaa qabaatan yoo qawwee harkaa qabaatan tokkichatu Oromiyaa kana guutuu walirra re'ee oofasii galee namni dhiira jechuun nama of qabay walloon tun amma fakkeenyaaf gandatti maaliif waliin basa ammoo osoo wallaahi hanga ijoollee walloo sun biyya jirtu nuti biyya jiraanne qaata mootummaatti nu kennan maaliif jennaan namni waliin sodaatu. Harkaa yoo ta'e walii yaa'ee waltumu walloon amma yoo nama tokko achii kennan abbaan isaa dhaqee qawwee afaanii qaba maaliif ilma kiyya kennite jeen kennu jecha walloo keessatti fakkeenyaaf Harargee fi Arsiin tun amma dhagaye Harargee fi Arsiin tun galee as jira deemaa fuudhaa jedhanii si kennan obboleessa keetti dhaqee si kenna jecha galee jira deemaa fuudhaa dhuguma sitti hima kanaaf ijoollee walloo wanni waliin kennineef sababa afaan qawweetiin walitti jiraniif mucammaa nama kennuu deeman fakkeenya abdiin hidhatee guutuu qaba nama isa basaase dhaga'e taanaan dhaqee huddutti dhaabaa jecha hin dubbatu sodaa bineensi bineensa waan ta'e ibidda waan ta'e jecha namni kee nama Harargee fi Arsiin tuni gizee inni gale maal godhanii si gala kun achi jira magaalaa san seene suuqa san seene hoteela qabate asiin bahe si jala fiiganii si naanneessan mootummaa waliin si gale silaati waa harkaa qabaatte hoo silaati waa harkaa qabaatte si basaasuu miti karaati deemte huu si jala goraa deeman si jala fiiganii si naannessuu miti jecha si gala miti kanaafin siyaasa Jawaarin seene malee waan godhanne Afarsoo soba deese namni akka uummata keenyaa seera ela namni akka uummata keenyaa seera beeku asi jira Ramzaa afaan gaba sirraa gara torra na dhaggeeffadhu gaalaan obsi ba'u bakka nama mee koy kingi waan si gaafadha akka wallootti mee namni biraa bulchaan ganda biraa dhufee nu to'ata jedhu ufumaa wal to'attanii wal gadhiiftanii rabba
Ufuma waltoon. Chungayya na dhaggee gaala amma ramzii afaan amma hidhamanin baane amma gaafa sirraa galan abdiin hidhamee beelaali. Hidhamtee yakka kan kee waan hunda gorfamtee gadhiifamte. Abdiin waan itti hidhame dhageeffadhu abdiin waan inni itti hidhame waan biraati siyaasa biraati malee waa'ee oduu biyya maalii tanaaf miti dhiisisan. Quba qabna dhiisi. La kanumaani. Wallahi kanaan hin hidhamne. Warra barka kanaan hin hidhamne abdiin. No kanaan hin hidhamne. Abboona caala beektaa farsoo. Ila shakkamee. No sitti maami andu goma sitti ma dhageeffadhu. Wallahi jaalattee jibbite walloon kinnoo mucaan sun achiin bahe asiin bahe ilma ebaluu achiin bahe jedhanii waliin kennan. Dhuguma sitti ma maaliif wal sodaata waan ta'eef. Ila inni kan naa jira boo dhageeffadhu. Ma argaan jirtu faarsa bulaa baay'ee sirraa yaa'an jiru. Warra asirraa dhiise dheeroo warra asirraa dhiise. Sorga okay maqaa keenya. Dhageeffadhu dheengadduma tana baraariin maal jedhaa ture laayivii gubbatti. Namni maqaa kiyya jawaariin ga'e yoo beektan rabbi jedhaa naa kennaa galee qawwee hudduu dhaabaa jechaa ture. Himuu sodaatte ijoolleen takkittiin isi. Wallahi. Galeen qawwee hudduu dhaabaa nam takka himuu didan jecha. Achii alii tokko jennaan alii san irraa kadhatan. Alii sanii miti jedhanii. Si gala miti gara keenyatti akkasiin miti. Akka keessan kaname gara keenyatti abbeeraa kennuuti kenna haadhaaf abbaa kee yoon ta'in abbeeraan keessi jala fiigee si basaasa jecha. Silaa qawwee terkaa qabaatte ti jala gorte Oromiyaan ni beekta si galee. Soo kanaaf ani siyaasni kiyya har'as borus warra bosonaa kana si galee warra wallaggaa kana fedhan nuwaa fixan fedhan Oromiyaa tana guutuu dhageeffadhu fedhan Oromiyaa tana guutuu. Viidiyoo gara kana hojja. Wallaa kaleessa Jawaar Mahammadiin leenjisiifadha. Arrele Jawaar Mahammadiin siyaasa waan nama tasirriitti miti anuma suuraa xiyya dantaasiiti. Andugaan si wallahi. Jawaar Mahammadiin wallahi billahi dubbee. Afarsoon amma ijoollee nyaarratti abbaan dhiibbaa godha kiingii amadichaa ture. Akkamittiin dhiibbaa godha afarsoon aboo akkamaan jedhani. Laa ati gara feesbuukaa babarreessaa turte si argaan ture feesbuukaa wallahi nama sheer naa godhe. Ijoollee hedduu ijoollee yaani gasti barra namni onni kun yoon to'atamin maali waan jedhu barreeffama dheeraa tokko fa'aa barreessaa turte ijoollee amma biyyuma kana keessa jiran irratti si argaan ture jechuu barbaade. Aywa yaada Jawaar yoo hubattan warree iftoomina qabdan namoonni dandeettii qabdan hamma nama miinatti dhugaa qabadhaa kottaan jenne. Ammatti nama miineere dhugaa qabda. Jechuun fakkeenyaaf akka inni jedhetti gaa namoonni yaada keessan bilisaan ibsatan hamma miidhaa namarraan hin geenye jedha yaada bilisaan jechuun yaadi keessan osoo dhuunfaan nama jibbaa irraa hin qabaanne akka hawaasummaatti. Akka hawaasaa akka yakkamaa osoo hin taane akka hawaasaatti waa barreessite jecha. Ani immoo akka dhuunfaa mataa kiyyaatti osoo hin taane akka hawaasa keessaa waa ilaalaa hubachaa jirutti waa barreesse dhaqi ilaalee ofeete barreeffame kaane. Okay, bareeda jirta. Garuu ani akka nama tokkootti si galeemi maaliif jennaan ammuma akka yakkamaa ta'e kanatti osoo si arge akka si ajjeesu beektaa garuu. Ati moo? Eenyuun? Si mataa kee. Akka maal ajjeestu? Eenyu ajjeesu? Si mataa kee. Maaliif dhaabbattee ajjeestu? Toora ani wallahi afarsoo dhiifama naa godheeti shookaa nyaatamu diida keessa sanatti sillakkaa wallahi maal jennaan waan hin faayyanne waan bu'aan qabne yaani wanta kanatti fakkaatu wallahi. Dhaabbata afarsoo maaliif ajjeeftu fakkeenya maal si godhee maal irratti taa'e? Laa isa inni tokkoffaa dhageeffatu. Takkaffaa yakkamoonni kunniin walirraa yakkamaadha si galee inni amma laale namoota amma warra akka albaraarii warroota maalii kanniinuu warri gara sooshaal miidiyaatti akka baalagan fide isa dhugaa dubbachuu ijoollee walloo keessaa fakkeenyaaf nama gaafa argitee Mubaarak Gabbayee ijoollee walloo maanatti ustan jedhe Gabbayee dubbatee sii jirraa amma tana lafarraa finna nama jedhe irraa inni nama akka walloo farsii seentu shoora taphate Mubaarakiin soba. King anaafsi wal beena dhiisime dhuguma wal gaafan. Gaafa Mubaarak dhufee gastii kee irra seenee maal jechaa turre sababa san dura wal lola qabnaanu. Dhaggeeffadhu laale isin abbaan feemasa godaanaa barra waan rabbi si godha baleessoo namni sin beeku hin jiru duraanii waanti sin beeku. Wallahi yaa eenyu fuullee dhaggeeffadhu masitti mala. Dura jarri namni beeku hin jiru ila jaalibsaadha isa kana akkanumatti ayyaaniituma haadhuma faatee faan rabsanii beektaa boontuu jimmaa faan rabsanii
namni isaan beeku hin jiru wallahi namni isaan Rabbii beeku jadi kan jira dhugaa yoo dubbanne. isaan ganduma Malee keessa jira deemanii namni gastii nagal chaadee boo'u dhugama yoo dubbanne meekin gastii nagal chaadee boo'u ture wallaahi warabba gidee qaban an nama jinuun haasa'u dhaggeeffadhaa jedhan Ati an malee jira mubaaraka namni kanuma gastii tokko irraa kan na darban jedhe namni gastii irraa namicha seeratti asirra gara tiktookii feesbuuk irra viidiyoo hojii eegallee jirra jedhe sana agarte poostii suni poostii bara 2019 ta'e akkasina fakkaata achirratti xiqqoo takka nu gaddisiiseera garuu akka yaada kiyyaatitti jawaara ijoollee seera dhiyeessuu osoo hin taane rifachiisee ajandaa kana dhaabsuudhaaf waan paaworii qabu natti fakkaata. Dhaggeeffadhu Jawaar fi biyyi isaan keessatti waraqaa biyyummaatu hin qabu. Amma leengadda silaa kutee biraa godhee torbaan takka ture guyyaa halkan silaa poosti godhe sanuu akka as taa'ee godhe isa makka taa'ee godhe ta'e hin beeku waan akkasitti guma guyyaa silaa bee makka taa'ee godhe isa makka keessa ture guyyaa sooraatiin poosti godhe. Isin kuma qabaatanii qabaatanii akkuma hin qabu. Akkasitti sannee jalaa suuraan maxxanse waan isii dhufu hin jiru. Hawaasa kabajuu dirqama. Warri kiyyaa keetii kafaanii dogoggora kun gabbee dhiifama gaafatee addunatti tola. Galtee maaliif dogoggorraa waan erga sanatti harka dhiifama gaafachuun dirqama. Juwaarii fi miti. Juwaar jechuun maatii miti. Nama tokko nama xiinxalaa siyaasaatti jennee amannu malee. Akkas. Wallaa kuulee teenya miskiinni kun gara nama nyaata beektaa isa dhugaa rabbii sin jedha. Akka miskiinaatti. Wallaahi hedduu nama nyaata gara. Amma xiqqoo warra siyaasaa kanatti harka keessa naqatee ijoollee garaa wal sammeessaa jira malee uummanni gama kamii wajju wallaahi nagaa ni barbaadan mini. Ka Arsiillee ka Walloollee garuu uummata kana nama waliin. Haadha mucaa gartee Wallooksanii fi mucaa haadha Arsii takka harkeetiin boo'ee callisuu dadhabe garaa kiyya gammaa nama fayyada wallaahi nagaa rabbi. An poostii Jawaar minaamin dhalaa namni harkee qabu sanirrallee nama sanii na rifachiisa wallaahi ummaa sanii na silaa wanni sun jidduu deemuu baatte hawaasa keenya jidduu ta'uu keessaa baate. Bar Jawaar maa bakka irratti dalagu hin beeku maa rakkoon bakka tana isarraa silaa isi ture. Warra riyaa keessaa gosa damiina maarree jee gosaan kanatti wal qoodu kana silaa keessaa naa guure rabbi fedhee fi kanaa barqoorri akka gosummaa fi shanyummaa fide hin beeku bar bakka irraa kana. Inni bar kuulee teenya rakkoon isaa namoota suudiin alaa qabatee deemaa barla ijoolleen kana aarte bar. Maana jaalanne. Ijoollee wayi kanarraa kuma hin qabne meessumaa haa ta'u nama biraas haa ta'uuti maan dhiyeessina yaa carraa nama kenne. Amma keenya maayii ka jira suufaan amma Ameerikaa jirti. Waa'ee kanarraa kuma hin qabdu. Jawaar nama kiyya warra afaan inni akka kiyyaa qartee miira keessa galee simbiloo kan lallabe. Kana jala dalagu jira ogummaa isaa Jawaar Mahammad. Anama bakka kanatti irraa fudhata dubbisaa fudhatama hin qabdu. Warra duroo gosummaa gadhaabe. Afran kallo jee itu jee humbanna jee maarree walloo jee guruppii walloo jaaree asitti maarree koomandoo jee gadhaabe kana silaa mataa keessaa guuranii. Wallah nageenyi ni bu'a. Isaanii gosummaa fi gandummaa gadhaabee ijoolleen baadiyyaa wal fixu jirti. Si galtee kana dhiiseeti warra miira keessa galee moo ajabcaabii amma nuti ajabcaabiidha bar harka tokko warra harka dadha'u malee nuti badii akka hin qabnu nuti harka cafayne. Nuti wallah harka cafayne si galtee warra harka tume warra waa balleesse dhiisee warra waa kalaqa dhiiseeti warra harka tume kana fooloo godhate jechuudha. Kanaafuu godha ubbirii isaa qaba. Badii nam tokkootiif namni duun jiru. Sadinis tarree dhugaa jiru wayyee fero saya botang kiyya kuno saya botang kiyya jirtani jirtaa lubbu jira wallaahi garaa kiyya maafiyaa kiyya jirta Feroon illee bargaa nama mallaqa nyaata jee bargaa namatti nama mallaqa gurbaan namni bas Selamat si matas eh. Shokan kiyya way nagarreeti naafi baraari waliin nu maxxanse naafi baraari Akkam jechi matas shokan yakkan hoggora Akkam jechi matas bulguleen tunis maarree gamriyyo bakkatti baqatanis maarree godhaanu eeraanuma jaanuma kikkijibaan beeko yaa rabbina jaa baasu isuma sanuwaan sun innummaan sunuu na rifachiisu jira Mas rifachiisa wanni na rifachiisuuf qabaleetii yabar joor kana duratti gurri guddaadhaati maal taateeti gizee deebi'ee waan kana poosti godhee kunis ka wanni hin taane taate kullee akkamii yaaddaati wallahi na rifachiisu jiran
يا ابو جوار كانت فترة جواركم من قصي لا بدو يا فروغين شو خانكي أنا دي نين دقامة تفو في نين دقامة ها جواركم من قصي لا يا فروغ يا مون صبيني وي كل شبخان طلبت شبخان طلبت دير باكوي كل كوي شبخان طلبت دير باكوي بين جام قبضة فدو هذا الفتى فوف فرام قبلها سنة جيسا والله لا تفكر تجي جوار محمد والله جو